Akkam jirtu barattoota kun Toorantuubiidha. Irra barnoota Ikoonomiksii kutaa saglaffaa Unit 4 Introduction to Demand and Supply kan jedhu Part 1 isaa isiniif qabatee jira. Akkuma beekamu ji'oota muraasan darban kanaaf viidiyoo isiniif hojjechaa turre. Sababiin isaa isiniif xiqqoo ishee biyyi taa'anii sababa tureetudha. Kanaa achitti garuu akka kontiineesilii amma dandeenyetti kontiineesilii akka viidiyoo isiniif hojjennu waadaa isiniif galuun barbaada. Kanumaan gara barnoota keenyaa guyyaa irraatti adaba. Concept of demand kan jedhu ilaalla. Concept of demand kana keessatti demand kan jedhu maal jechuudha asirraa ilaalume. Demand is how much of something people want to buy at different prices. Demand jechuudha price adda addaa irratti namoonni wanta sana bituudhaaf fedhii hagamii qabu kan jedhu maal jechuudha demand kan jedhudha jechuudha. Okay. When the price is low, gaafa gatiin wanta tokko garbu, more people want to buy it. Gaafa gatiin isaa garbu, namoonni maal gochuu barbaadu? Namoonni baay'ee bituu barbaada. Kanadha aga diimaandii kan jennu. So gaafa kana maal jennu jechuudha gaafa piraayisiin isaa garbu. Diimaandis high diimaandii qabaa jennee waamna jechuudha. Uummanni sun high diimaandii qabaa jennee waamna jechuudha. Gaafa piraayisiin isaa maal ta'u? Gaafa inni garbu akka walii galaatti. Okay. And when the price is high, gaafa gatiin isaa immoo ol ka'u, fewer people want to buy it. Namoota namni bituu barbaadu, namoota muraasatu bituu barbaada wanta sana. Gaafa kana maal jennee waamna? Low demand jennee waamna jechuudha. Okay. Example kana ilaalume. Example 1. If injera becomes cheaper, more people will want to buy it. Injera kan jennu kun yookaan buddeena kan jennu kuni gatiin isaa yoo gad bu'e namoota hammamiitu bituu barbaada? Namoota baay'eetu bituu barbaada. Garuu if it gets more expensive, garuu gatiin isaa yoo ol ka'e, fewer people want to buy it. Namoota hammamiitu bituu barbaada? Namoota muraasatu bituu barbaada. Gaafa kana immoo maal jennee waamna jechuudha? Low demand jennee waamna jechuudha. High demand kan jennu gaafa gatiin isaa gad bu'u high demand qabaata fedhiin namaa guddaadha jechuudha. Low demand immoo fedhii namaa xiqqoodha jechuudha. Fakkeenya kan biraas as jira dubbisuu dandeessu. Yoo barbaadan asirratti dubbisuu dandeessu. Inni kan biraa, this shows that demand depends on the price and how much people are willing and able to buy. Kun maal agarsiisa jechuudha? Dimaandii maal irratti hundaa'a jechuudha? Price irratti hundaa'a, gatii wanta tokko irratti hundaa'a. Kan biraawu fedhii namichaa. Kan biraawu maal irratti hundaa'a? Able to buy. Bituu danda'u wanta sana kan jedhu irratti hundaa'a. Maal irratti hundaa'a jechuudha? Dimaandii kan jedhu price irratti hundaa'a. Maaliif gaafa gatiin isaa ol ka'u low demand qabaata. Gaafa gatiin isaa gad bu'u immoo high demand sababa qabaatuuf price irratti ni hundaa'a jechuudha. Okay. And how much people are willing and able to buy kan jennu kanadha. Okay, warreen kana lama immoo slides. So, dimaandii kan jennu irraa desire yookaan wanti irraa kan jedhu irraati adda. Desire yookaan wanta kan jennu kuni fedhii jechuudha. So, dimaandii yoo jennu guutummaa guutuutti fedhii jechuun dimaandii jechuun maal jechuudha? Eessa jedhu ilaaluudhaa fi wantoota sadan kana guutuu qaba dimaandiidha jedhamuudhaaf wanti tokko. Tokkoffaa have the money to buy. Namni suni dimaandii qaba jechuudhaa fi tokkoffaa birrii isaa qabaachuu qaba. Amma fakkeenyaaf wanti tokko birrii 900 ta'ee garuu namtichi birrii 500 bichaa qaba taanaanii xituu fedhii isaa qabaatee dimaandii qaba jechuu hin dandeenyu. Maaliif birrii isaan qabu sabaatiif? Okay, rule number 1 kana. Ruliin lammaffaa akkas jedha. Are willing to pay for it. Ruliin lammaffaa immoo fedhii qabaachuu qabu jechuudha. Wanta sana bituudhaa fi fedhii qabaachuu qabu dimaandii jedhamu. Sadaffaa. The product is available for purchase. Productiin wanti gurguramu suni argamuu qaba. Amma fakkeenyaaf namni tokko burtukaanii 10 bituu barbaada taanaan garuu gaafa suuqii deemu 5 bichaatu jira taanaan productiin suni hin argamne jechuudha. Available hin jechuudha. Kanaafiyyuu kana maal jennee waamuu dandeenyu? Demand jennee waamuu dandeenya. Even itoo manni fedhii isaa qabaate iyyuu wanti sun hin argamu taanaan wanti sun available miti taanaan bitachuudhaa fi demand jennee waamuu eeggan. Rooliin sadaffaa kun optionalidha. Kana keessa rooliin sadaffaa kun baay'inaan kan inni fookasii irratti kan inni kennu supply. Supply gaafa barannu achirratti baay'ee fookasii kan inni irratti godhu supplyidha malee dimaandii keessatti amma isaanis barbaachisaati garuu warreen kana lamaanidha jechuudha. Rooliin bakka baay'ee barbaachisaa ta'e dimaandiidhaaf warreen kana lamaanidha jechuudha. Okay. Demand depends on price in the time. Dimaandii kan jennu gatii wanta sanaa fi kan biraa immoo yeroo irratti ni hundaa'a jedha. So, maal jechuudha kun? Inni gaafa jennu, for example, a person may want jeans at 500 birr, but if the price is 900 birr, they may not demand it. Gaafa jeansiin tokko birriin isaa 500 ta'u,
maal fedhii isaa qabaachuu danda'u, diimaandii isaa qabaachuu ni danda'u. Garuu gaafa birri isaa dabalee 900 ta'u fedhii isaa dhabuu ni danda'u. Ituma birri isaa qabaatanii jiranii, ituma isaanii piroodaaktiin sun avaayilabilitii jiru iyyuu fedhii isaa dhabuu ni danda'u. Kanaaf iyyuu diimaandiin maal irratti ni hundaa'a jechuudha? Piraayisii irratti ni hundaa'a jechuudha. Kan biraa immoo diimaandiin taayimii irratti ni hundaa'a gaafa jennu maal jechuu keenyadha? A person may buy a room heater for 1000 birr in cold weather but not in hot weather. Asirratti ilaalaa jira. Room heateriin suni birriin isaa still 1000 garuu yeroo isaa toltedda. Gaafa qorraa room heateriin baay'ee saba barbaachisuu fi diimaandii qabaachuudha namatti ibsa. Garuu gaafa weezariin sun ho'aa ta'u diimaandii isaa dhaba. Sababiin isaa maaliifidha? Room heateriin hin barbaachisu yeroo sanatti qilleensi isaa noormaaliyyuu ho'aa sababa ta'eef hin barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo irratti ni hundaa'a jechuudha diimaandiin. Konseptiin kan biraa yuunitii kana keessa jiru quantity demanded kan jennu kanadha. So quantity demanded kan jedhu kana hubachuudhaa fi diimaandii fi quantity demanded kan jennu kana wal bukkee qabnee ilaaluu qabna jechuudha. So diimaandii gaafa jennu is the overall relationship between price and how much of a product people want to buy at different prices. Akka waliigalaatti jechuudha. Overallidha jechuudha. Diimaandii gaafa jennu maal jechuudha? Piraayisii adda addaa irratti amma fakkeenyaa fi giraafii kana ilaala. Giraafii kana irratti diimaandiin kun akka waliigalaatti kunuuti ishee kanadha jechuudha. Diimaandii gaafa jennu ishee slooppii kanadha. Garuu kwaantitii diimaandii kan jennu tokko tokko ishee kanarrattidha jechuudha. Fakkeenyaa fi pooyintii kanarratti ilaala kwaantitii diimaandii. Piraayisii tokko irratti hagamidhaa kan jennu kwaantitii diimaandiidha. Garuu piraayisii adda addaa irratti akka waliigalaatti overaalii kan jennu immoo maayira jechuudha? Diimaandiidha jechuudha. Kwaantitii diimaandii maayira? Piraayisii tokko irratti. Garuu diimaandii kan jennu immoo maayira? Piraayisii adda addaa irratti overaaliidha jechuudha. Akka waliigalaattidha jechuudha. Diimaandii kan jennu. So it shows how much people want to buy at any price level in the market. Price kan irratti jechuudha. Price dhaabbataatii irratti otoo hin taane price kan irratti iyyuu hammamiin wanta sana hammam bituu barbaadu, hammamiin bituu barbaadu, fedhii hagamii qabu wanta sana bituudhaan. Price kamiyyuutu ta'e jechuudha. Diimaandii jechuun akkas. Quantity diimaandii jechuun garuu price dhaabbataatii irratti birrii 5 taanaan birrii 5 irratti fedhii hagamii qabu kan jennudha jechuudha. So quantity demanded is the amount of product people are willing to buy at a specific price. Specific yookaan particular kan taate irratti fedhiin qaban namoonni maal jedhamee beekama? Quantity demanded jedhamee beekama jechuudha. Okay. It refers to just one point on the demand curve depending on the price. Demand curve jechuun maal akka ta'e boodan sanitti garuu akkuma nama fakkii jalatti sanitti agarsiise maal jechuudha? Poointii tokkitti irratti jechuudha. Poointii tokkitti irratti fedhii hagamii qabu kan jedhu yookaan piraayisii tokkitti irratti fedhii hagamii qabu kan jedhu maal jechuudha? Quantity demanded jechuudha. So example itti maa ilaallamu kana. If the price of injera is low, more people want to buy it. If the price is high, fewer people want to buy it. So asirratti injeraa kana gaafa ilaallu biddeena gatiin isaa gad bu'aadha taanaan akka waliigalaatti namoonni maal gochuu barbaadu jechuudha? Baay'ee bituu barbaadu jechuudha. Akka waliigalaatti injeraan bakka gatiin isaa gad bu'aadha taanaan akka waliigalaatti namoonni maal gochuu barbaadu jechuudha? Bituu barbaadu jechuudha injeraa sana. Diimaandii haayii qabu jechuudha injeraa sana yookaan biddeen sana. Okay. Garuu gaafa piraayisiin isaa haayii ta'u, gaafa gatiin isaa ol ba'u, gaafa gatiin isaa baay'ee guddaa ta'u, akka waliigalaatti maal ta'a jechuudha? Fedhii isaan injeraa sanaaf yookaan fedhii isaan biddeen sanaaf qaban maal ta'a jechuudha? Gadi bu'aa jechuudha. Fewer people want to buy it. Okay, so the demand refers to this entire relationship between price and the quantity. Demandii gaafa jennu maal jechuudha? Akka waliigalaatti kan ibsu relationshipii piraayisii fi demandii gidduu jiru kan ibsu yookaan relationshipii piraayisii fi quantity kana gidduu kan jiru kan ibsu maal jedhama jechuudha? Akka waliigalaatti demandii jedhama jechuudha. Okay. Quantity demanded jechuun maal jechuudha? Sadammoo example kanaa ilaalu. If injera is 10 birr, people may want to buy 100 loaves. Yoo gaafa birrii biddeen sanaa birrii 10 gaafa ta'u namoonni gaafa bitan meeqa bituu barbaadu jechuudha? 100 bituu barbaadu jechuudha. Biddeen 100 bituu barbaadu jechuudha. So loowedha jechuudha. Gaafa birriin isaa ol ka'u loo deemaa jechuudha. Amma isaan bituu barbaadu. Okay. This is the quantity demanded at 10 birr. Kun maal jechuudha?
fedhii namoonni qaban birrii 10 irratti injaraan gaafa yookaan biddeenni gaafa birrii 10 ta'u fedhii isaan qabanii biddeen meeqa bituudha? Biddeen 100 bituudha jechuudha. If the price drops to 5 per garuu gaafa birriin isaa birrii 5tti gad bu'u maal ta'a jechuudha? The quantity demanded might increase to 200 loaves. Gara meeqaatti ol ka'a jechuudha? Gara biddeena 200 bituutti fedhiin isaanii ol dabala jechuudha. So argitanii quantity demanded jechuun specific birrii 5 irratti yookaan birrii 10 irratti. Demandii gaafa jennu garuu akka generalityidha jechuudha. Okay. Kan biraa key difference. Differensiin isaan lamaan gidduu jiru demandii fi quantity demandii gidduu jiru key difference isaanii yaa demandii jechuun maal jechuudha? Overall pictureidha. Quantity demandii jechuun maal jechuudha? Specific amount at particular yookaan specific bakka price isaati irrattidha jechuudha. Quantity demandii jechuudha. Ani kan biraa law of demand jedha. Akkuma asii olitti ilaalaa turre law of demand immoo salphaadha. Maalidha? Gaafa law of demand states that ceteris paribus sheekamanii ilaalla. Price of a commodity and its quantity demanded are inversely related. Gaafa pricing isaa ol ka'u maal ta'a jechuudha? Quantity demandiin keenya yookaan fedhiin keenya gad bu'a. Inversely relatedidha jechuudha. So lawin demandii kana ibsa jechuudha. Maaliif maal inversely related ta'uu isaanii price isaa fi quantity demandiin jechuudha. Inversely related ta'uu isaanii. Okay, ceteris paribus jechuun maal jechuudha? Ishee jechuu kana gaafa ilaallu immoo warreen kan biraa faaktarii kan biraa kana effektii gochuu danda'an fedhii kana effektii gochuu danda'anii maal goonii fudhachuu jechuudha? Konstaantii goonii fudhachuu yookaan immoo the same, they stay the same jennee fudhachuun keenya maal jedhamee beekama? Ceteris paribus waamuu ni dandeenya jechuudha. Gaafa kana jedhu amma fakkeenyaaf namni tokko miindaansaa 500 yoo ture 1,000tti asii ol dabaluu ni danda'a. So gaafa kana injeraa sana bituudhaaf yookaan biddeen sana bituudhaaf fedhii inni qabu dabaluu ni danda'a. Garuu warreen akkasii kan warreen faaktarii kana effekti gochuu danda'an kan biraa maal goonii fudhachuu nuti konstaantii goonii fudhachuun keenya maal agarsiisa jechuudha? Ceteris paribus jedhamee beekama jechuudha. Okay. Ceteris paribus means other things remain the same. In other words, the higher the price, the lower the quantity demand. Sinitti mee pricing keenya gaafa guddaa ta'u quantity demanding keenya immoo low ta'a. Gaafa pricing isaa low ta'u immoo quantity demanding keenya maal ta'a jechuudha? High ta'a jechuudha. Kun low of demand jedhamee beekama jechuudha. Okay, inni kan biraa demand schedule kan jennudha. So wantoota sadiitu jira amma. Demand schedule kan jedhamu jira, demand curve kan jedhamu jira, kan biraan immoo demand fraction kan jedhamu jira. So demand schedule jechuun akkuma maqaa isaarraa hubannu bifa teebiliitiin kan kaa'u jechuudha. Relationship price fi quantity demand gidduu jiru bifa teebiliitiin kan kaa'u bifa teebular jedhee kitaabota isinirra bifa teebiliitiin kan kaa'u maal jedhamee beekama? Demand schedule jedhamee beekama jechuudha. Demand curve kan jennu maalidha? Bifa graafitiin kan kaa'u. Isas ni ilaalla. So ammaaf demand schedule kana ilaalla. So demand schedule is a table that shows how much of a product people want to buy at different price. Price adda addaa irratti namoonni fedhii hagamii qabu wanta sana bituudhaaf kan jiru maal jedhamee beekama jechuudha? Demand schedule jedhamee beekama jechuudha. To help us understand the relationship between price and the quantity demanded. So demand scheduling kun maaliif nu fayyada jechuudha? Faayidaan isaa kan biraa relationship price fi quantity demanded gidduu jiru hariiroo isaan gidduu jiru agarsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. So bifa teebiliitiin gaafa jennu bifa kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf price 5 irratti quantity demanded meeqa jechuudha? 5. Akka kanatti relationship isaanii wal bukkee qabee kun nutti agarsiisu bifa teebiliitiin maal jedhama? Demanded schedule jedhamee beekama jechuudha. Okay. The table can show the demand of one person or a group of people at specific time. So, teebiliin kun yookaan tokko kan nama tokko konsumerii tokko yookaan kan namoota hedduu takkaatti agarsiisuu ni danda'a jechuudha. So, faayidaa kan biraa immoo kana qaba jechuudha demand schedule kan jennee. Okay. Akkuma nama isinitti agarsiise kanadha jechuudha demand schedule bifa teebiliitiin gaafata. The above demand schedule shows the different quantities of orange demanded by an individual household at different prices. At $5 per kilogram, the consumer demands 5 kilograms of oranges. However, an individual household demand becomes 30 kilograms of oranges at $1 per kilogram. So, kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Oreenjii price 5 irratti oreenjii meeqa bituudhaaf fedhii qabachuudhaan kun
5 bichuudhaaf fedhii isaa qaba jechuudha. Diimaandii isaa qaba. Piraayisiin isaa 4 gaafa ta'u immoo meeqatti ol dabala jechuudha? 7tti. Akka kanatti hariiroon isaanii maal jechuudha? Faallaa akka isaan ta'anii rileeshinshiippii isaanii bifa teebiitiin kan nutti agarsiisu diimaand iskeelii jedhamee beekama jechuudha. Okay. Kan biraa diimaand karvii akkuma sila isinitti himee giraafiitiin kunis akkuma diimaand iskeejulii kana ta'e bifa maaliitiin nutti agarsiisa jechuudha? Bifa giraafiitiin nutti agarsiisa jechuudha. Kunis rileeshinshiippii piraayisii fi maaliif piraayisii fi kwaantitii diimaandii gidduu jiru nutti agarsiisa jechuudha. Maaltu diimaand karvii bifa maaliitiin? Bifa giraafiitiin jechuudha. Okay. Yeroo baay'ee giraafiin isaa yookaan karviin isaa the curve usually slopes downward jechuudha. Gara gadiitti deema. Sababiin isaa maaliif ta'a? Rileeshinshiippiin isaanii akkuma sila isinitti himee faallaadha waliif inverse relatedidha. Gaafa piraayisii isaa dabalu diimaandii isaan qaban maal ta'a jechuudha? Xiqqaachaa deema. Gaafa piraayisii isaa immoo xinnaatu diimaandii isaanii qaban maal ta'a jechuudha? Guddachaa sababa deemuu fi yeroo baay'ee slooppiin isaa maalidha? Downwardidha jechuudha. Ammoo akkuma fakkii kana irratti argitanii kun daawwanidha jechuudha. Asii gadi gaafa piraayisiin isaa 5 ta'u kwaantitii isaa meeqa? Xinnoodha jechuudha. Gaafa 4 ta'u gaafa inni dabalaa deemu kwaantitii isaa maal ta'a jechuudha? Gaafa piraayisiin xinnaachaa deemu kwaantitii isaa maal ta'a? Dabalaa deemu. Kanaaf giraafiin isaa yeroo baay'ee maal jechuudha? Daawwardidha jechuudha. Inni sadaffaa diimaand faakshin jennee isa waamnudha. Diimaand faakshin immoo wanta kan biraati. Maalidha? Bifa foormulaatiin ibsu maatimaatikaal weetiin kan ibsanudha jechuudha. Rileeshinshiippii isaan lamaan gidduu jiru bifa foormulaatiin kan ibsu maal jedhamee beekama? Diimaand faakshin jedhamee beekama jechuudha. So demand function is a mathematical way to show how price affects the quantity demanded. Pricing akkamitti akka inni affect godhu yookaan relationship price fi quantity demanded gidduu jiru bifa mathematicalitiin kan ibsu maal jedhamee beekama? Demand function jedhamee beekama jechuudha. Akkuma warreen kaanii kunis ruulii maal jedhamu follow godha? Ceteris paribus. Ceteris paribus jechuun maal jechuudha jenneerra? All the other factors stay the same, constant jechuudha. Factoriin kan biraa kamiyyuu constant ta'e maaltu bichaatu affect godha? Price isaa bichaatu quantity demand affect godha jechuudha. Warreen kaan constant goonee fudhanna jechuudha. So demand function karaa salphaa maaliin kan ibsinudha jechuudha. Mathematical weightiin kan ibsinu demand function jedhamee beekama jechuudha. Q kuni quantity demand ibsiti F of kun immoo F of price dha jechuudha. So amma akkuma graafii kana irratti arginu pricing keenya y axis jedhee jennee yoo fudhanne quantity demand immoo x axis jedhee jennee yoo fudhanne akkuma mathematics keessatti barattanii gaafa equationii laayinii tokko barreessitan kuni laayiniin kuni demand curve sababa ta'ee fi kanaaf foormulaa gaafa barreessitan akkamiin barreessu jechuudha. Foormulaa kana fayyadamna jechuudha. Y minus y1 equals to slope into x minus x1 jennee keenya jechuudha. Slope keenya immoo akkamiin barbaanna? Y2 minus y1 over x2 minus x1. Y2 kanaa fi y1 sana jechuun immoo maal jechuudha? Y2 kan barbaanne fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Y2 keenya kana yoo jenne, y1 kana yoo jenne, x2 keenya immoo kan kanarra jiru jechuudha. x2 keenya kanarra, x1 keenya immoo maal taate jechuudha? Kan kanarra jirtu 13 taate jechuudha. Akka kanatti slope isaa 13 y2 minus y1 jedhan keenya. So y2 minus y1 over x2 minus x1 sababa ta'eef y2 keenya meeqadha? 2 minus 1 1 1 over x2 keenya immoo meeqadha? x2 keenya 11 x1 keenya immoo 13. So 13 hir'isuu 11 goone 1 over 2 goone slope isaa akka kanatti barbaanna. So kuni kutaa 11 irra jira kitaaba keessa irra jiru garuu konseptiin isaa maal jechuudha? As keessatti wanti isin baruu qabdani demand function jechuun bifa mathematiksiitiin relationship isaan gidduu jiru kan mul'isudha jechuudha. So wantoota sadii dubbannee jirra. Demand function, demand schedule, demand curve kan jedhamu jechuudha. Inni kan biraa immoo market demand kan jedhamudha. Market demand is the total demand for a product from all consumers in the market. Market demand yommuu maalidha? Akka waliigalaatti jechuudha. Sila quantity demand kan jennu consumer tokkoof bichaa miti price tokko irratti fedhii eegamii kan qabaa kan jennudha. Maaltu quantity demand kan jennu consumer tokko garuu market demand maalidha? Consumer adda addaadha. Consumer hunduma isaaniidhaa fi fedhii hagamiitu jira price kan irratti kan jennu market demand dha jechuudha. So maal jechuudha? Idaama ammas irratti sadiidha miti kan consumer 1 kan consumer 25 kan consumer 3 immoo 1. So idaama isaaniidha jechuudha. Kan hunduma isaanii kan consumer hunda isaanii price sana irratti fedhii hagamii qabu kan jedhamu maal jedhamee beekama? Market demand dha jechuudha. So bifa
Demand scheduling gaafa jennu maal ta'a jechuudha? Ida'ama horizontaalii ida'ama consumer 1, consumer 2 fi consumer 3 ta'a jechuudha. Maal? Market demand. So it shows how many people want to buy a product at different price. Kan agarsiisa jechuudha. Relationship price fi quantity demand akka walii galaatti kan agarsiisu maalidha jechuudha? Market demand jechuudha. Kan hunda isaanii akka walii galaatti gaafa isin jedhu kan hunda isaanii kan agarsiisu market demand jedhamee beekama. It is calculated by adding up the demand of all individual at each price level. Price tokko tokko isaa irratti horizontaalii gaafa walitti daanu maal arganna jechuudha? Market demand arganna jechuudha. 3 ida'uu 5 ida'uu tokko 9. Akka kanatti market demand calculate gochuu dandeenya. So waa'een demand kanuma irratti xumurama. Practice creation kan wajjin hojjennu. Tokkoffaa gaafiin tokkoffaa akkasii. Demand shows the relationship between demanding relationship maaliif maalii agarsiisa jenneerra. A. Income and the quantity need per unit of time jedha. Asuma irratti execute dandeenya. Income gatii jedhuu fi income unit price fi maal ture quantity demand jedha jechuudha. Asittis income jedha. So A fi D keessaa balleessineerra jechuudha. Amma kan nuyi fi B fi C. B immoo maal jedha? Price of a good and the available quantity of that good per unit time jedha. Okay, asirratti sirriidha. Price isaa fi kan biraamu the available quantity of that good per unit time. So asitti kan galuu qabu maal ture? Demand ta'uu qabaa ture. Kun immoo demand guutummaa guutuutti nu ibsu. Demand jedhamuudhaaf wanti tokko ruulii 3 guutuu qabaa jenneerra. So inni kun isa meeqaffaadha jechuudha? Ruulii isa sadaffaadha jechuudha. Ruulii isa sadaffaa isaa qofaatti immoo ta'u fedhii qabaachuu qaba akkasumas maallaqa ittiin bitu qabaachuu qaba jechuudha. So kanaaf biin hin ta'u jechuudha. Siirra kan jiru immoo the price of a good and okay kun hin ta'a price isaa and the quantity consumers are willing and able to buy in a given period of time. So kun ruulii warreen barbaachisoo sana lama qabatee jira jechuudha. Kanaaf si sirriitti ta'a jechuudha. Si sirriitti ta'uu ni danda'a jechuudha. The quantity consumers are willing. Fedhii isaa qabu kan biraan immoo waa'ee jechuudha bituudhaa fi financially stable jedha jechuudha. So warri ruulii barbaachisoo sana lama of keessatti kan qabatee jiru Cdha. Kanaaf mostly kan deebii precise kennu C kanadha jechuudha. Okay, gaaffii lammaffaa akkas jedha. When the price of apples goes up, gaafa pricing apple dabalaa deemu maaltu garbaa deemu jennee inversely related akka ta'e beekna. Garuu demandii moo quantity demandidha kan decrease ta'aa deemu gaafa pricing isaa ol ka'aa deemu. Asirratti the demand of apples will decrease jedha. Maybe ta'uu danda'a ishisan dhiisna. Asirratti the demand for apples will increase jedha. Kun goes up taana kunis increase ta'uu hin danda'u. Kanaaf B ta'uu hin danda'u. So D irra kan jirus ta'uu hin danda'u. Increase warreen jiran ta'uu hin danda'an jechuudha. So A yookaan C ta'uu danda'a jechuudha. So quantity demandidiitu gar bu'amoo demandiitu gar bu'amoo quantity demandidiitu gar bu'aa jedhu gaafa laallu sila giraafii irratti gaafa isinitti agarsiise demandii gaafa jennu price kan irratti iyyuu changing godha asirratti ilaala. Demandii gaafa jennu sloppiin isaa asittis daseemidha asittis daseemidha. Garuu maaltu jijjiiramaa deema gaafa price isaa jijjiiramaa deemu quantity demandidiitu jijjiiramaa deema. Kun asitti ilaala. Price 5 irratti 5 qaba quantity demandii. Price 4 irratti 7 qaba. So maaltu jijjiiramaa jira jechuudha? Quantity demandidiitu maal ta'aa deema? Decrease ta'aa deemaa jira jechuudha. Malee demandii constantlyidha jechuudha asitti. Maaliif sloppiin isaa asittis waan oofirtuudha asittis waan oofirtu sababa ta'eef jechuudha. Deebiin sirrii maal ta'uu danda'a jechuudha? Siirra kan jiru ta'a jechuudha deebiin sirrii. Okay, gaaffiin jedhuma akkas jedha. A buyer is said to have demand for good only when demandii kan jedhamu buyeriin tokko namni tokko demandii qaba kan jedhamu yoo maal ta'edha? A. The buyer wants to own the good. Fedhii isaa qabaachuu bichaan faayidaa ni qaba. Wantoota sadiidha jennee ruuliin sadaffaan most supply keessattidha kan inni fayyadu malee as keessatti badaamsi jenneerra. So kanaaf A hin ta'u. Wanti bichaa jira kanaaf hin ta'u. Biira kan jiru the buyer is both willing and able to purchase. Ruulii warreen gurguddoo fi barbaachisoo lama kan nu qabatee jiru biira. Kanaaf iyyuu shakkii tokko malee deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Biisa. So siirra kan jiru garuu akkasuma na ilaalamu. The price of good is low. Pricein isaa bichaa garbuu faayidaan qabu. Birrii isaa bichaa qabaachuun faayidaan qabu. Maalis qabaachuu qaba fedhii isaas qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf seenes hin ta'u. Diirra kan jiru immoo there is enough supply for the good
available for purchase. Immoo ruulii isa sadaffaan qofaasaa effective miti jechuudha. Kan nu barbaachisu willing and able to purchase the good. Kanaafiyyuu deebiin isaa misirrii biirra isa jiru kana ta'a jechuudha. Viidiyoo keenya guyyaa irraa kan irratti xumurra waan amma yoonaatti yeroo keessan nu kennitanii dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Akka irraa fayyadamtan viidiyoo kanarraati abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana yoo isinitti tole ta'e barumsa isaa yoo isinitti tole ta'e laayik gochuu akkasumas sabskiraayib gochuun dagatiin isiniin jira. Viidiyoo keenya keessaniif immoo sheer godhaa akka isaan irraa fayyadamanii fi milkaa'ina dhalootaaf sababa ni ta'a.